Appaartaamaa guutuu appaartaamaan biyya kanatti birrii meeqa akka ta'e hin beektan fooqii guutuu jechuudha. Mana kifilii lama ka qabu, saalonii ka qabu, mana fincaanii ka qabu, mana seeftii qabu. Har'a garuu ofii isiitti hooleeyyiin jechuudha. Mana citaa raammoo keessa walirra tuulamte akka hoolatitti jiraata. Waa'ee nama seeftiin jiraataa jiru rakkatteedhee haasa. Situ rakkoo keessa jira obboleessi obboleetti rakkoo ta'e keessaa bahi. Situ rakkoo keessa jira. Bahi rakkoo keessa. Akka mooltan kabajamtoota mirqaanaa miidiyaanii Turkii kenna isiniin nu guddataa jira fooloo fi laayikiin kenna oduu sa'aatii kana isin biraan kenna oduu waliin Anziinaddiin Zeenaa. Hayra saree waan isa waaman si akka eetu dhufa guyyaa hundaan nu rakkisee yaaqi. Kuni jedhan. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Daaru burcuqoo keessatti. Kana qorri isaa namichuma akkamitti heerumte jedhanii kunoo warri baqa warri naafi wallahi kunoo warran kabaju jedhan si jedhan soddaatinillee si jedhan soddaanillee amma kun dhiira. Saree barkun saree ilmoo namaa fakkaatu ijoollee. Akka bu'ee dubbachuuf dhufe kookiraan. Inni bari wanni muddamee akkati dubbatuu fi ani isa dagadhee jedhe sumaayyuu hin beeku. Amma gara laafoon akkuma reeditti ijoollee kaasee ijoolleen isaanii amma waa'ee umufira ol dubbatan kanatti bornatti illee kaasee waa'ee wanti dubbata bakka gara laafoo akka inni hin dubbanne haamilee cabsee sijammar amma booda tiktokii guddaadhaan jechuudha. Ajandaa isa godhadha dhugaa rabbiin guyyuurraa ajandaa guyyaa. Gowwaa gara waan haasa'u hin beeku. Ila wallahi wa billahi na amantii na abanuu baatti annamicha kana duruma jibba. Duruma. Haalata isaa sittin tol haasa'u. Hinaaffaa isaa jettamu bari hinaaffaa wallahi hinaaffaa gurbaan kun hinaafu. Hinaaffaa inni hinaafu. Mucattii bara wayita bira jiru sana agartu bannaate nyaatee fixee mucattiin maan dumbusha fakkaatu kun gurraachattee akka nama kasala naggaaduu fuulli isii kun gurraacha yaase. Amma inni rabbi dabarsee biraa tarraan la ilaha. Abbo araba fakkaattii been mana garree maa? Miira keessa nama galchitii bara? Paartii iyyuu qoyme. Ganaa maraatee fiiqqisee fiigaanni. Wallahi lazim. Mucattiin egaa kiyyaan qanyeen mataa nyaate kan haasida jettee dhiista. Gowwaa galgala lamaan kasala baatee galeedhaan bargisee biyya jiru san kunoo daakuun boqqolloo tokko harka gadi buutu naafi hifattee namicha kana nyaatu nuu jijjiiree hogguu jettuun ani utana dalagee kunoo buddeena bitee galaara jedhaa bar miidiyaarra ba'e kunoo gowwaa akka dhalatee jiru. Dhugaa rabbi yoo ila nyaata mana keessatti amma silaa ijoolleen haadha faadhatis saayii baasee sitti metteeti malee hin qanyisuumi jedhan nyaata mana kana keessatti yoo xiqqishuma tiriirratti guddisanii fidan hin qanyisuumi. Ufin nyaatu miti. Isa kun dhugama jetteedhaan gara mucattiin sooqidda ollaa kennituun dhabdeedhaan gara ollaa dhabame gara firriitti dhufee bira buluun dhabame buddeena meeqa nyaatan. Leesh akkasii eda woxii akkasii itti gannattee fidde. Leesh buddeena akkasii itti gadartee fidde jedhaadhaan. Amma dhiirri. Wallahi nama irratti binallee anama ijoolleen bada isitti kaaniif wala dubbadhe malee yoo xiqqishuma tiriirratti biddeen guddatan eessa waa ol kaayanna. Daandala geessaa walirra buuti. Biddeena kana muluu kana guyyaa sadi nyaatan ka guyyaa lama nyaatan akkana jedhee mana kana qiyaamaa itti buusan ila. Summii mana kana keessa facaasadha wallahi a'uuzu bilaa rabbi mana isaa fidee waa nama nyaachisin ibboo. Astaghfirullahi lazim. Indoom kan qanyisuu miti miidiyaa irra baay'ee eda buddeena hagasii nyaatte. Mana nyaata akkasiitii shuroo bitee fi jedhee haasaa bari ijoollee boolee fuudhu miskiina birrii irra guuruu fedhee fuudhanii si jammar boolee dhaqee kunoo bu'aarti xiyyaarri gabbu'aara gassi qaara jedha achi dhaabate gowwaa akka dhalatee hin jiru. A'uuzu billahi minash. Amma inni kana waan ofii godhu wallaalee nuti bari dubartii waa meeqa goonuufuyyuu ana jenne uf jenne goonafi malee niitii halaalaa dhiisatama akkanumaan Chiki makaraa jideenu ana bakka egaa na bira jiraatti jenne goona malee waan isii nyaachisa waan isii obaasan achi kaaniitiin ni sababa an firri chikiti yaada dhufe na bira bule chikinti hatetteni waamti yu barbaadu fiina hatte deemti malee unaanatti gacufte ati deetti mette nama waamti sababa isiitiin dhufe sababa isiitiin mana isii bulte intalli warra arsii kana jedhani nama warra kabaja soddaan beeyin. Nama gabbayee haasa'u barinni. Waa'ee dubartii waa'ee haadha manaasaa waa'ee bultii isaa gabbayee nama miidiyaa irra haasa'u bar. Kun amma dhiira. Wallahi gaafa an isa jibbee yema carrasha irraa ba'e gaafa inni gadi dhufee jechuudha. Jaartiitti yeroo sadi moo yeroo afur
garaan taa'ee akkas ta'ee akkana ta'ee ni dhagaa faasoosan bakka kun የመጨረሻ ዝፍቲ waan hojii rabbi yoo barbaade baatii 3 fi 4 miti baatii 8 garaa si teessee sirraa fudhachuu danda'a. Okay, hojii rabbiiti kun waan ati godhattu miti. Ga'een kee abbaan manaa kee hojii rafuu abbaan manaa kee hojii rafuu kasii kennuuf kasi dhoggatu rabbi. Si jamar kana ulfeessee iyyuu jennaan rabbi irraa fudhatettee yaadda wallaahi billahi. Maal ulfeessa nama naani bari ila ijoollee fasalatti barreessiti mucaa abdii tokko fa'aa fi gurbaan tokkollee jira egaa barreessan sammaqaa isaan dha'u saahiballee dhugaa rabbi jala lamaantu jala turatadhan jarri lama achi boodan kiyyaan in dalaga yoo asii naaf hin dhiqqishuma asii fuulatti guurta kaama sitti qabaa ganna dhiisa kana qasamal billaa isii biratti fincaan fitatadhan fincaanu mala fincaan isan dhufuudhan isii biratti ximbaamii kana dammoo nagee bazzanyoo tiktok maxaallo eega inni barbaade isallee raggaxeetiniin asuma keessa maaltu beekanaa fi miidhama isiifa yoo isin hin dhoyfatin miidhama isiifa rabbiin ol baasuu danda'a gaafa inni. Naafi Dubaay fidaa jirraa miidhamu naafi dhufaa jirti bara Dubaay haa dhuftu naafiin yoo inni ka dirgattaa'ee fincaa'ini. In boochifnaa haa booyuu siin jedha mana kana hoolaa haa boo'u. Madhatu achi hoolotii walii oola amma fa wallaahi masaraa keessa ooladha hoolotii isaa. Ena gartuu reefu Filipiinidhaan takka biratti Filipiinii bira fincaa'uu gabbu'eetiniini safara fincaanii dhaqee achumaan ijoolleen kana ani Sizzamar Kadiiriin tokko gaafsani lammaffaa irratti gaafinni namni kutaa ofii waan fedhes yoo ta'u kabajetti qaba. Wallaahi laziim ani Harargee miti gaafinni jedhee kutaa ofii waakkatu guyyaa sallama irraa bahe namni kutaa ofii waakkate. Warra isaaniillee arrabseera baalagee. Miskiina mee amma kana beelawa arabannaatee. Ani ka jedhu yoo akkana deemu wallaahi la'aziina warii boorana akka durii wannaan fixe argite gammoojjiitti ka caamni fixe. Qoqooree dhumate fakkaata. Yaa goggoga muka silkii. Wallaahi akkasuma. Inni bara akkasittuu namalee homuun jiru jedha bakka ana malee addunyaa tanarratti homuun jiru tokkoffaan anaa. Bakka namni na baasu jiru. Masaatu maaltu jalaa fudhata kana haasofni isaatu wallaahi bukoo shamaa lixii akka dhalateen jiru. Kanallee amma dhiiraa rabbiifu kana maaltu heeruma namni fayyaa qabu. Ara beeruma Harargeessa amma wallaahi naafi miskiina argateen talaarsi Harargeen Kadiir Harargee fuudhee naan maraatee fi akkasitti qanyishuu miti. Bara guyyaa takkaan zayitiitti neettee gubdee lafa sakeetti. Wallaahi guyyaa takkaan zayitiitti neetti hin gubdii. Kana konka boobaa yoo isaa dhageetti. Gubdee achi keetti siin jala nama na ijoolleen ilma haadha salamiyati bakkuma baratetti deebee duqaawoo ka salami jennaan inni zayitii kana fiftee chakitti gooti. Chakitti gooti wallaahi Harargee wayii sii beetti dantaa. Deemee gadamsi kun yoo jette wallaahi fuuluma keessatti ol facaafte zayitii bukoo kana akka dhalateen jiru. Ani inni koo garuu yoo haasa'ullee kana godha. Fayyaa qaba. Akka gowwaa jira fayyaan qabu wallaahi gara arrabaa san keessa rabbiin jalliseera na fakkaate. Waan fayyaa qabu natti fakkaata. Yaa rabbi kennuu dhiisika. Waa hundaa sitti uuma. Namni gaafa waan takka waliin jedhu dubbii walitti ilaallatu waa walirratti arginuma jennaani. So warri argattan galatooma amma nama galchaa hin jiru. Anis rafuu hedaa. Rafi nama dhufuu fi hedaa rafi isaa fi tuktuka tokko narra gubanii beektaa har'a dheengaddu babade tokkollee qara kanaan dura gubaniiran guyyaa biyaansi torbee gaheera achiin dura achi ka'ee banee eega banii guyyaa afuri ganama kana osuma liivirra taa'ee haasa'u latti gatan amma kabiraa bayenne kanallee. Bakka waan tokko waan tiktokiin dhogguun fidin malee waan takkan tokko kee guddaa sanii riippoorti taa ture waan takka didamee dheengaddanummaan saawundii hin taane mana farsoo saniititti banee dhageessisee no usmiyya biratti dhageessisee achi boodaniin na adabe saawundii hin taaneef. Ani bari'ila silkii iimeeliin illee kama silkii kanaati. Telefoonni isaan banillee asuma keessa jira. Garuu maaliif akka deebuu didee na dhibe dhugaa rabbi yaalee dadhabe. Sun fooloo mee qaba? Tokko fooloo 20 wayi qaba. Kun immoo ka adda cufe kun kana fooloo 5. Reefu kalee malee dheengadda bane san. Akka ammallee guddata nama bira osoo warra ilta ammee takka fooloo godhame namni agar jirtanii kun yeroo takka fooloo godha namni 56 kun fooloo godha asumalleeniin warroon uffata adda addaa barbaadan waan gosa barbaadanii kamuu isin biraan geetti. Kera keessatti dubbisa. Keessaan na dubbisa kun bilbilli kiyyaa asirra jira. Naafi illee isinii fida. Jaartii reedii illee finna Dubaay. Qabsoon akka itti fuufa uummatan dhaabbatu inshaallah. Baram isaan gara laafoo eessan haamilee cabsisiifne
Ani kan ar'aamiti kaleessa gaafa mubaaraka giiftaroota akka isaan giiftiin mukee nurraa dhaabee nutti ijaare takka itti jabaadhe malee of duuban deebine wanni isin amma godhaa deemtan kun hundi isaatu ana na jabeessa oofa malee na cimsan na oofa malee tokkichi isaaf dubatti nan deebisu tokkichi yoo guyyarraa guyyatti itti abaasaa deeme malee walaa kareedii walaa kana amniye welcome raba wada kasti Ishi mangita nagaan buli wal argaan boru haa taatu kadiiriin irraa anifati illee gadi hin buunu ara goga sallee isa jeefna ol jalatti qabne masaree kana ani bara haadha namaa qarrabsu waan kun haadha gara baheera kun diddu bade ka anaadha isaa ila as dura argee as laale garaana nyaate diskenni haadhatti arabsa jedhu ani as dura waan argeef kaaruu tana keessa na fakkaatti laalila wala kaaruu keessa si fakkaatti dhugaa itti walla anallee kaaruu keessa na fakkaatti tuni kaafattuma kiyyaati bakka irraa kaafadheetuma dhiisee beektaa yoo waan irraa kaafadhu tuqu beektaani kaafattaa jaartii kana ralli nama guddaa garu naa rakkoo gobar imaaniyyeen beektu gurgurtaa baseera na fitachiisa ijoolleen kichuun ammaatti kana bareedduu sanarraa dhalatee kun konkaan boobaa afaanii ottee asirra bahee iyya mee ile hidhii isaa laali hidhii isii laali afaan isaa laali keessi laali funyaan isaa laali keessi walitti dhufanii bara kun boobaa eenyu dhalatee akkana baheere Dikala kawan nakana ambesi tu ati si jamaro ni gowa kun dikala bar. Wallahi wanni kun oromo mata ga qabe kan ni bar gowa. Dikalan lal jecha lallatu okay amma le deebe jechuudha insalfatu wallahi waan salfatu kun akka qumaanta astaghfirullah ilazi kun dira miti ani nafi amma whatsapp dhaqee ayyamsiisee ganama isaa dhufa harree gowa kan mee waanuma tokko ol bayaa dubbatu Maka Dafanti antena aftateerti barnaate ennutuni maqaan isin Nasraa Kursum. Wallahi irra deemte. Goota bar isin. Isin goota. Goota wallahi goota gaafati. Haragatu. Ani ijoollee argeetana keessa namni waan dubbatu dantaa qabne nu beeta. Nasraa takka jedhi. Mchatti furdoo santaa waan jirtu takka achi Saudi Arabia artu Munira. Jaartii sheekka maalsan kuulee bakka jarri kusadii yoo haasoftu jiraa miti waan dhugaa kanallee itti naqanii fidanii dantaa kan qabaniif dhugarra gadhaabatanii ilaa zala jirti jaartiin sheetii charabboon fixe bakka dhumanne manni nu gubate kalaas manni nu gubate tabadde bishaan itti naqii rafe wayita raftu wallahi jaartiin sheetichaa shagattee jala jirte gaa rabbi nu godhe yaa rabbi silazii jarri kuni dhugumatti naatanii jiran bakka dhugarra gadhaabatanii ka akkanuma namni fakkeessaa fi wanni jedhu miti jara nutti dhaari naannu jechuun haala dinqisiifachuuf as finne malee waan tokkoo fi miti haati nama bareedaa nama gaariidha nuki yarratti malee haadharraa gara laafoon guddatee jira waa'ee haadharra dantaa hin qabnu kana yoo fiddoan kolfaan qaba maalika wallahi laazina warii gammoojjiin fixe fakkaata eebanni maaltu tuqe mucaa gaafa saccaa mee amma namni istaayilii isaa laali mee gowwaa caammaa inni jalaa itti of direeru laal surree inni godhateeru laal jaakkeetti suuf hodhisiifateera miskiina wallu akka badeettuu barsuu uffatee dhaqee akkasittu suuf uffateera na simadhaadhaa barsanuu eenyu isa simata kana booyyee morma isaa kana laaletti waa jirraadha dhibeen tokko yeroo tokko dhibeen sun maal jedhama dhibee akka baasaa nama nama godhee wanni tokko hin jiru. Gisee tokko dhufe laata. Dhibee sannaa rabbi. Si wanni nama laaffisedhan tokko. Albuuti asiin sinooytu bakka takka olteen bultu ajaa'ibaa namoota. Cicha malee waan dubbannu qabnu. Salaamu alaikum. Alkumaan qilintoo nu galchite. Albu. Arrabata sanaa sa'ee bara akkam fayyaadha. Fayyaa garaa ka jedhamu tana reedii keessachuun na gammachiiste beektaa qarabbiiti. Ati goota abadhu gaa rabbi. Goota wallahi si gootaatii barate.